Macam foto dah ni. Foto dah. Kasar ni mana tu? Masyaallah. Kita anda sila. Wah, iya berbeda juga. Masyaallah. Oh, iya, sana pinjatan di sini ya. Kayak. Waktu Aisyah tu, nagajer tu ni, naganya berada, alhamdulillah nagajer. Jika ada dacali ulit dufnera, bifahara ya, kuno kesumma ajaiba kabanne, mana boleh sekiat argamna, jika salam isinin jedani boda mutu ya ada kopi kena tetepun nufafna, jika dufitina rano dufne kuni wahid dufke sakaba, gammachu he dufke sakaba, gammachu kena le video kisa tuoli nasafna, amanjal kaba, gara YouTuber Aisyah tisinda bersa sila jalka isi tu YouTuber awante ifi gara YouTube gana isin du fidi gara YouTuber ale isin du fidi awante sila isi da yunam ni jalka YouTube gana mano salam aja chuka bo fi madraki banu ka bo ega kala timali isi tisinda bersa di hama sin wafa kuji chani isi tisinda bersa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kawajan tu pada waktu terkena. Nutuna gajarra alhamdulillah rabbil alamin arade bin najra atamu tu bakharawati mana harawati ya ada harawan nunda waktu terkena arra mana boleh sakina jirra masyaallah tabarakallah mana bitadin lal dubne kuno hala kanan mana sala lehi amma yani ko pai wontu ko pai kuno isini ya danne nuwajin turas ninja nada waktu terkena nundu sindu bise boda mo tu kopi kini das nagar sirna wanta hujira nama leman nille kana biccami tisi nagar sirna wajib turas ninja nada waktu terkena raya nille kuno dube mana hara nam ni haro tilala jira kalatima garabba mana sindu bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaji. Tabakan. Ayat kisah. Jalan alhamdulillah isin rahmani Aisyah YouTuberi. Akam lebtu naga kablu. Jadi ordopto ni Aisyah YouTuber akam lebtu naga kablu bayar itu. Jertani jerra. Kamu gammachu kam kenya boleh yang kam kenya gammachu kam kotif kodocho ifani ani samona betul mana kana. Sawa sama nasi dalam ini ifani maneu bitame jira kana mu wani sirai hudutu jira wani hafa hudutu jira esalle to tawal man sire sina esalle sina garsisna haye isani sunu gammadani jirani isini warre Aisyah YouTuber amarti isani to kan gammadan abdi gudda sani ragamna naga nufta khayata jira da isani Ega dufto takenya takka di famuna guliti anu tu madraki jamaruan anu sifina Ega dufto takenya amalle wal sinin jechu berbade ga gammachuun kun aku mesin jenne gammachu tokkofa mana bitachu saatin gammachu saa dufne lammaffaa mootu ga argitanii namni yoo akkatti mana bitateetiin bahu baay'ee waan das nama jedhudha ilmi namaa jalqabni isaa dhaabbin namni tokko gadhaabatee yoo jedhame kan mana bitateedha kan immoo waan hunda dursaa yudursu mana waan ta'eefi gammachuu mana inni bitate kanaaf dhufne egaa asmaan obboleessa kiyya narratti dhalate kana misbaahuudha obboleessa misbaahuu durri jedhamaan illee egaa anillee ka hin beektanii obboleewwan magaraati inni immoo ilma obboleessa hangafa keenyaa jechuudha hangafa mana keenya keessaa sultaan jedhanii ilma sultaanii egaa dhufee argitanii gammachuu obboleessa keenyaa kana immoo abbaa beeraa inni isaa obboleessa abbaa kanaaf gammachuu isaa kana laaluuf beeraa isaa gammachuu isaa laaluuf dhufee egaa inni illee baga dhuftee bishooftu irraa dhufee banagaraachin laa bishooftu jiraata inni yoo an oromiffaa kan maaliif folikii sana kudhiifama isiniin jecha kanaaf inni illee isaanillee wal naa bartanii salaama isiniin jedheetini wal bartanii inni illee gaamee amma kadhatti mangara nagaa akka isin gaafatu isaanitti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoota chaanaalii Aishaatu eeshi ta'uu dogongora eeshi asumaan anillee kan dhufee bishooftu irraa obboleessa abbeeraa kiyya kana bira dhufee asumaan dhufee mana bitatu isaa kanaa yoo dhageenye akkuma carraa osoo inillee ibsu yaadin bitatee surprise na godhan har'a jechuudha. Asiin isa bira dhufee baay'ee bakkaan hin gammadu jechuudha. Jechuun ilmi namaa yeroo jijjiiramuun jiraa miti bakka surprise na godhan. Kanaaf baay'ee gammadee jira isiniin jira.
kana jechuudha gammachuun keenya kun akkami misbaa watee dhufaatiin nutti dhufnee silaalle fi deebisii mootu bitachuu mana bitatte kana mee akkamitti filaalta akkam hagam gammaddeerta sadarkaa kana ga'uu keetiif immoo maal jettamee galata rabbii hoo kallattii kamiin ibsita gammachuu kan kee garamiin ibsitamee ma ibsee dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu kan koo duraan dursa alhamdulillah jedha maaliif yoo waa maraammoo nama osoo hin taane rabbiidha ka bakkaan nama ga'u namni hin yaada malee ka bakkaan nama ga'u rahmaani alhamdulillah lakkoofsa tokko dhufaan turse alhamdulillah rabbii kiyya rabbii fayyaana inni kanaan naga'e alhamdulillah rabbil alamin walumaa si shakkara alhamdulillah wallahi yoo taani isa waan godhu beeka tanaa miti guddoo yaadna namni immoo jiru hin yaada tuni xiqqoodha guddoo ganaa itti deemna inshallah afaan rabbiitiin kana ga'uu kiyyaaf xiqqoo kanarraa kan kana ga'uu kiyyaaf immoo alhamdulillah jedha achirraan ka darbe immoo isin natti dhuftanii akkatti na ilaaltanii nallee gammachiistanii ofillee gammaddanii jettan kanatti illee immoo hedduu gammada maaliif alhamdulillah as keessa jiraanne waliin jiraanne dhugaa bakka kana ga'uun isinillee akkanatti dhuftanii na ilaaluun keessan innillee ilmi keenya dhufee nu ilaaluun alhamdulillah namni martu gammachuudha ani baay'ee gammadee jira hedduu gammadee jira gammachuu kiyya waan jedhee himuun qabu hedduu gammadee jira isinillee dhuftanii ilaaluu keessaniif hedduu natti tolee jira galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya kanuma isiniin jecha waan dhiifama gaafa nu qabna namni keenya hundi gamni as jiru kun hundi waan dhiifama gaafa nu qabna innis mahaddii kana isinis komeenti irratti nu barreessuu dandeettanii isa kana sila nuti nyaachaa jiniin jenna egaa isallee haa nyaannu isiniin jenna. Nyaanni dhiyaatee jira haa nyaannu ada maarayyaan haadha maamme ani sigirshumu ayye daawwattoota keenya amma kalatti waan gara nyaataatti deemna nyaatallee qabatanii turuun gaarii miti isinillee nu wajji nyaadhaan wajji dhugaan wajji turaa isiniin jenna gammachuun keenya gammachuu keessan jecha isinitti himnaa waan ta'eef hundaayyuu ayye nagaa nu turaa fayyaa nu ta'a viidiyoo biraatti gooti deemnutti nagaa nu ta'a ayye naa jiradha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagan wajjin turtan warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuun gara keenya akka dhuftan isiniin jecha kilaasii kana bicha miti kilaasii birallee qabannee jira. Kilaasii biraa sanis alas maal akka fakkaatu gabbaanee wajjin bashannana waan ta'eef nyaannee waliin xumurraa nu wajjin nyaadhaa isiniin jecha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a daawwiidhaaf mana obboleessa keenya deemnee jirra manni maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa wajjin turaa xumura viidiyoo keenyatti waan hundaayyuu ni ilaaltanii ni daawwattanii isiniin jedha daawwattoota keenya namicha deemu kanallee akka beektan ta'e kunu isallee ilaalate isa bichaa miti namni birallee nama baay'eetu jira waa baay'eetu jira isin agarsiisa aga xumura viidiyoo keenyatti nu wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jedha isaan immoo kunu abbaan manaa mootu obboleessa Kadiiri kun lafa bitatee mana illee kanuma ijaarame wajjin bitate kun akkanatti obboleeyyan isaa wajjin lafa qonforee boqqoolloo facaafachuuf hin taaggaa jiranii boqqoolloo kotokkotaa dhaabuuf kotokkotaa jiranii isaan hunduyyuu salaam isiniin jedhanii haga dhumaas nu wajjin tura amma dubbisuu qabdi assalaamu alaikum jedhe Kadiir irraa jammaru ende Kadiir qoffaraa jammareera kuno namni seenaa duraanii yaadatan fakkaata dooma irratti wal lolaa jiranii laala ka qonforaa kan irratti guddatanii dura amma warra katamaan ta'anii hawwiitti ta'ee jira kanaaf irratti wal lolaa jiran isiniin jedha daawwattoota keenya ay si waraabaan jiru nama bira waraabaa jira malee kanaafuu amma salaamu alaikum jedha daawwattoota keenya hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan jabaatanii hordoftoota Aishaa Tobii nagaa jirtu jecha baattu alhamdulillah nagaa jira. Egaa irra gibbii obboleessa kiyyaa deemnee bakka ganda haaraa naannoo booliidhaan ganda haaraa booliidhaan. Naannoo kolleejjii ganda haaraa yookiin boolee naannoo maal addabaabaayii isa maqaa isaanii kun Takliyyee addabaabaayii naannoo jedhamu jirra. Egaa hordoftoota keenya haga jalqabarraa haga dhumaatitti akkana hojii jirtan abdii guddaan qabna lafti kun kaarii 200 bal'inni isaa garaan meetira 20 jecha asii akkatti 20 akkanatti immoo 10 walitti baay'inu kaarii 200 taha. Egaa manni kunillee irra jira akka argitan kana bitateetti galaa jira olin duunne akkuma dhufneen hojiitti duunne
ol seennee teennee tinii waliin haasofna hordoftoota keenya hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Nu jira dhafe Hayya amma abbaa mana salaam isiniin jedha kaza saniin booda mootu manatti haasofna waan hafe. Kun abbaa mana jira. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota Ashaa YouTube akkam nagaa qabdu fayyaa jirtu. Mirqaan akka waan mirqaaniif mana bitadhina laaluuf dhufanii. Baay'ee isaan dhufanii jiranii kunillee obboleeyyan kooti. Isaan kun immoo ilmoota keenya yookaan ilma obboleessa keenyaati. Akkasii isaan sababa ayyaanatii fi sababa mana kan koo laaluuf isaanis xaraanii dhufanii anis hedduu gammadee jira isinis gammada. Fayyaa ta'a nagaa ta'a obboleeyyan kun na kabajanii dhufanii rabbiin isaan haa kabaju. Fayyaa ta'a nagaa ta'a jiraadhaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya isaan immoo ammaaf kaamera seenuu barbaanne seenanii garuu dubbatu barbaanne nagaa nuu ta'a fayyaa nuu ta'a baay'ee. Ciao, bye bye.